Jawar keessan naa salee kam jettan duba. Jawar keessan nama diqaalaa kanaatu godhe kanatti zeeta malee. Aboo ilmaan si koomandoo ilmaan asiisidha. Yoo gartee ummata keessan ka biyya Arabaa keessa jiru kana nurraa dhorkuu baattan wali gabbaanaa jechuudha. Okay? Ilmaan si koomandoo obboleeyyan kiyya anna beeytan eenyu kan ta'e. Obboleeyyan keessan telefoona as gubba jira isiniif hin kenna. Yoo nurraa qabuu baattan naa sale Oromiyaa teessan naa sale Oromiyaa isin jaalattan. Jawar keessanillee naa udduusaa sale udduusaa ajooytu tan dhiqane san naa sale. Ilmaan si koomandoo gosummaa yoo deemtan Abiy Ahmad udaan saan geessan udaan saa Jawar keessan fincaan Abiy Ahmad hin gahu. Sigale tanaafu ilmaan si koomandoo ummata keessan telefoona harkaa qabna. Telefoona asirraa hin qaba. Yoo nurraa dhorkuu hin dandeenye Abiy Ahmadii miti wali gabbaanaa jechuudha. Akka dhiiraa wali gabbaana. Abiy Ahmad fagoodha isinirraa. Abiy Ahmad arkuu hin dandeessan. Jawar keessa yoo gosummaan as gubba baaftan naa sale Jawar akkanatti fak Jawar. Jawar udduusaa naa sale. Maal fiddan? Jawar naatu qoraase. Jawar anaatu kana isinii qoraase. Yoo gosummaadhaan Jawar deeggartan Jawar anaa akka qoraase. Ani ilma Harargeeti. Abiy Ahmad ilma Jummaati. Jawar anaa akkana sale laal. Fak Jawar. Jawar laal akkana naa sale. Shap. Fak Jawar. Fak. Jawar naasi sale laal. Na beeytaami bilbila Fada. Amma Facebook gubbaas maaltu dabeetanii hundinuu xiinxalaadha. Namnummaan laayivii gattuqee seenuu beeku hundinuu qaraasisuudhaaf yaadee seena malee barachuudhaaf ka seenu tokkollee hin garangammaan tanaa. Cuftinuu barsiisuudhaaf seenu. Waan barsiisu mooji antara keessan galu. Waan xiinxaluus mooji an keessan galu. Garuu namni Facebook laayivii seenuu beeku hundinuu numaan barsiisaa je'ee seena. Waan takka waan dhiyeenya kana ajaa'ibeen baan. Namni nama waa barreessuu maqaa fi barreessuun beeyneetu Facebook laayivii as tuqee seeni janiini seenee waa barsiisa. Koottaamee sheer godhaa wayin isin barsiisaa. Sheer godhaa dafaa sheer godhaa waliin gaa wayin barsiisuu deemaa jira. Namni kun mee maqaa kee katabii yoo ittiin hin beeku. Mee seenaa biraatii miti seenuu mataa keetii diiqaa takka nutti mee yoo ittiin himuun beeku. Maal beeka Facebook laayivii seenuu bare dheengadda. Maaliif seene qaraayisuudhaaf seene eenyu qaraayisuu deemaa an mooji. Obleekiji wanta kaasin gorsa. Wanta kaasin gorsa. Zamana social media akkatti dubbatatti laayivii seenaati haasawaa is okay. Laayivii seenaa haasawaa dubbadhaa rakkoon qabu. As gubbatti waa post godhaa waa barreessaa rakkoon qabu. Garuu waan aadaa Oromoodhaa billeessaa waan safuu Oromoodhaa tuqaa jecha baalagummaadhaa jechatti guddisni jecha baalagummaadhaa waan Oromoo maqaa billeessaa waan maatii tee maatii si dhalte haadha abbaa kee obbolee kee maqaa billeessaa itti qaanfatan do not ever do that. San irraa ifeega. San irraa ifeega. Wanni takka hoguu asirratti ol baanee dubbanne beekadhaa. Waan amma dubbadhe kana namni maduruu waraabu jirta. Who knows? Ilmaan kiyyaatu arkaa, intala tiyyaa arkaa, haadha tiyyaa arkaa, intala tiyyaatu arkuudhaaf ta'a. Sigiree waan irra mirqaanaan dubbadhee asirratti waa nama arrabsuu, waa nama faarsuu, waa jecha baalagee ijuu dubbadhu kana ilmaan kiyyaas arkuudhaaf ta'an ilmaan isaanii arkuudhaaf ta'an haadha tiyya hiriyaa haadha tiyyaa ganda keenyaa arka kanaafuu isaan kun cuftinuu way ali kamitti kana godhataa numa baalagee maqaanu balleessa jedhaa mataa qabatanii jechuudha naqqaanfatan. Aboo ilmaan si koomandoo yoo kana taatan
obboleeyyan kiyya sikkoo mandoo keessan qabaddaati oromummaa nutti walitti himannu. Okay? Aanolees qabadda. Calanqoo dhiisaa calanqoo harargeeti. Calanqoo harargee miti haalaati. Ka ilmaan harargeen hin qabdu calanqoo. Calanqoo ka ilmaan afranqalloo keessaayis gosatiyya. Elemoo giltuu gosatiyya, jaarraan abbaa gosatiyya. Naanjeeriyaa kanaan obboleeyyani. Elemoo giltuu gurraacha kanarraa dhalate. Okay? Calanqollee naa isinii sale calanqoo keessanis. Okay? Calanqollee naa as gubbaa kaa'e. Maal feetan? Anaalolee keessan hin tuqu. Calanqoo naa as gubbaa kaa'e naa sale calanqoo. Maal feetan? Maal fiddan? Calanqoo akkana naa qoraase. Maal fiddan? Jawaarii udduusaa ajooytuu tan dhiqanne san naa akkana sale. Maal fiddan? Fuck you, Jawar and you. Ilmaan sikkoo mandoo yoo nurraan qabanne warra gartee maqaa Jawaariin nama arrabsu naa hunda isaanii kan as gubbaa kaa'e. Yoo nurraan qabanne. An Arsii isinittiin dhufu. Ona keessan yoon isini dhufe udduu miti afaan kiyyallee na qoraasa. Harargee keessaa immoo takka takkaan isin baasa. Isinitti jiru. Naasalee oromummaa teessan. haasawan wanni isaan haasawanii fi isaan waliin fakkaatan. Wanni isaan lameen sun dubbatanii fi wanni bifti isaanii waliin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf waliin fakkaatu. Anamma haasawan irraa fakkaatu jira, haasawan mucaa irraa fakkaatu jira. Haasawan nama amata 20 irraa fakkaatu fi haasawan nama amata 50 irraa fakkaatu wal dhaba jira keenya. As gubbatti Facebookatti wali ganna qabnee jirra. Ijoolleen amata 17 nu keessa jirti. Qaama 25 nu keessa jira. Qaama 80 nu keessa jira. Wali ganna qabnee jirra. Haadha teenyaa Facebook gubbaa jira. Hiriyaa haadha teenyaatu Facebook gubbaa jira. Hiriyaa ilmoo teenyaatu Facebook gubbaa jira. Hiriyaa teenyaa Facebook gubbaa jira. Hugguu as gubbaa dhaabbannee jecha babbadaa qaama saalaa dubartiifaa, qaama saalaa dhiiraa, maarree yaamnee hugguu wal arrabsinu. Wanni suni nama ati jettuun karaaf osoo hin tahin si tajettuuf qaaniidha. Maaliif wanni arra jettu kun siif ta'a Facebook gubbaa. Viidiyoo waan qabe gadi hin dhiisu. Ijoolleen maatii